በዚህ እንዳለጥፍሽ ከናን አከስር ኩነሽ ወፈገን ነው ጭማታሲስ ማይረሽን ጉስሪት ሲብ ጀቴ ምጫሙና ከተጅራቱን ቀብዶቹላ ሲብ ጀቴ ጅሬኛ ማታሽ ከተጅራቱን ቀብዶቹላ ሞ ማለች ለነከ ከና ዮ ፈከኛ namni tokko yo qabeenya godhate dirqama namni sun qabeenya godhate jireenya isaa diiguu qaba ambira bareedduun soo dhufte tokko suboru yoo dhufte ishiitti jijjiiramuu qaba moo maal naka kana ati nama miti sammuu qabdu yaaddu hin barbaadattu dhiira bira isarratti qaamte moo suusi wayisitus kiseera way mala bagarramti kun maayida waan naka kana ajaa'iba nagirishaloo ከዚህም በኋላ የምር ከዚህም በኋላ ለኢሮታ ጠገብ እንዳደርሽ ነግርሻለሁ በዚህ ነው መማታሽ ነግርሻለሁ አሸማ ሐርከፉኔ አከሚት ወርጀቶ ተሲፈንቱ በቀይተት ነገበራሉ አቀየው ሲዲፋ ባየቱስ ንንጀቻ ወርሻናሊ ከና ፈራታታን ላይክ ሰብስክራይብ ጎቹን ጀጀቤሳ ሲዲ ደንጀዳ ኤጋ ሪማቲ ኮማ ከሌሳ ኮሜንት ናከኒታኒ ላይ ጎዳ ሲዲ ደንጀዳ ኤጋ ይመናን ዘራ ነቲ ወጪ ብራን ነው ጋይስ እንዘራ ይመናን ዘራ ካና ነው ጂንኬ ካናቡ ማለት ልጅን በርባድ ያረመው ዋይ ሩታቤ እንታልቲሽ ያመርፍቴ አዲስ ገቢ መቃሺ የኝረጁቲ መቃሺ ይምቤጎል እና ማለቹን በርባድ ሲቴ ዱጋሩ በቹፍ ነለጌፈዱ ሲተማኒ የቆም ነገራሽ ሲተማኒ ይረጁ ለምታ አብሬሽ ቡኬጌ ስጅናን ጀቹላ ሩታሚት ያነቱ ሲልፋኒ ነግርሻለሁ አናቱ ሲልፋኒ ሩታ አይደለም እኔ ነኝ የምመጣሽ ኦኬ ያሰማሽ ከሆነ ማለት ነው እና ማልጀቹ ለነከከና ይሰሩ ጋር በቹ ጋይስ ይችላ ማለዩ ዋነከከና አማ ፈከኛ ምጫንኩን ሄሩምቴ ወጅንጅራቻ ቱራን ከሌሰ እንገደ እኝቱ ሩታ ፈብሪሽ ወጅኒን ቤት ከደረዩ ሞደርበኒ ጋይደስ ጎለታ አማሞ ወራ ሙጫ ጎረቹ ፈደመን ዳቹ ነው ፈደዋ ቀዮቴ ገራቲ ባቲ ሩታን ኡልፋን ከነራቲ አኒ ናማኑ የት ማል በርባደረ ከነጫ ሆ ጋፋ ሳኒ ወኒ የራሱኒ ዳይቴ ጀላቴ ሰላሉ ሪፕቴ ሞለ ማል በርባቴ ማለዳ አራተ በርባዴ ሜ ነፂሽ እንጀተም ማል በርባዴ ጊፍት የት ማል ነከከና ሞ ዲር ሰመደኝ ሩዘቴ ወጣ ዲር ሰመደኝ ሩ አቲ ባለ ትዳሪ ከንገርገር ባብቱፊ አስፈከስቴ እንደው ስንጃለቶ ብሪሽ ዱጋ ስንጃለቶ ብሪሽ ኦቶ ስንጃለተ ተየ ቃተዮ ሲፉረ ቱሬ ኦቶ ስንጃለተ ተየ ሩታ ፍለቴ ሩታ ፋናዩ ቪዲዮ ነው ጀቱ ቱሬ ሩወይሳዩ ሱማ ፋና ቪዲዮ ጀታ ቱሬ ጋሩ ኢኒ ጅሬኛ ሳኬሳ ሲባሴራ ጅሬኛ ሳኬሳ ዲሌቲ ሲጎዴራ አዲ ያደወቂ ይተመለጀታ አብሪሽ ስንጃለቱኒ አከርማ ፍዱፍቴቲን ካሌሰ ፍቴቲን ጅሬኛ ጆሌ ጄቂ ጅሬኝ ኢጆሌ ወሊ ላለኒ ወሊ ቁምኔ ኒሳን nama kanati wal jalato dabaafta malati seetan ada male namni nama wal jalato dambasushi malar gattani amma jollen ku yo wallolan ganama galgala yo wal cikeecikan malar gattani malati faydange isarra kanire kedenten barbadatu gute yodir isa bicha sigira sete utam kararrafatu ndawum kanin fune kane war dingili qabanu juru isanin barbadatu ati mal gori jetta mu jasa kanat mal gori yetten tala jirenya shi jeegtanini miicu bato kitti kana goda ibzi huna dunya kana rananese ali jodara rabbi indubbandu wajenne sakati dubbanu damni isne damni ramma bakka amanu rabayete kanafu kanaan boda anis kanan nufefi si astanaqaqu fanufeni kanaan boda ሩታፍ አቡሪሽ ግዱ እንዳትግቢ ኦኬ በቃ እነሱ ባልና ሚስት ናቸው ባለ ትዳሮች ናቸው ስለዚህ እንዳትግቢ ሁለተኛ እነሱ ጠገብ እንዳደርሽ ለምታ ሳምራ ከየሱ መርባል እጅገኝ ሳምራት ሲያርጉ መርባል ነው engel kalesa gali sinjere ramiti abrish gali garabta jiraket sorori tingali yo imarate yo demo warrake tisifa himanini siyaidata warrake siyaidata male jirenya jolle njikin ijolle jalala ho arajiran ijolle wallungatani walin qubne ijegesa yollalani walin qubne jolle kun harra moruftetin ne fikiranya nen yetti malta fikiri ke gore fikri abbage acabsu gadi malta fikri ke gore radi meeshin kumala magarami sirit
halaga kanaa injira ijoollee fa kana inna maal jechuun barbaade seeti baay'ee simmeetii ta'een dubbachaara baay'ee aaree dubbachaara jechuudha maaliif na aarseenaan fakkeenyaaf namni tokko yoo qabeenya qabaate dirqama jireenya isaa diiguu qabu eenyumayyuu taanaan jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan ilmi namaa tokkichuma dubbata tokkichuma godha bakka jaalateetti galeera mucaa hun taateettii fi inda'u jaalalli inni ruuttaadhaaf qabu yoo addadha dhugaa dubbachuuf taanaan huma argitu viidiyoo irratti viidiyoo bichaa ta'ee osoo hin taane namni gaafa waan tokko alatti baasee haasa'u waan keessa isaa jiru godha malee jechuudha waan keessa kee hin jirre baateen godhu dhugaa dubbachuuf taanaan afaan kee kun kan dubbatu waan garaa kee keessa jirudha malee kan garaa kee keessa hin jirre dubbatu afaan kee kun kanaafuu viidiyoodhaaf miti dhuguma dhugaa mucaan kun ruutaa baay'ee jaalataanii Abrish baay'ee jaalataanii iddoo guddaa isheedhaaf qabu garuu maal godhu sun dhufee achiin baxabbaxee deema sun dhufee achiin baxabbaxee deema unuun qaataa nu hanbaxaabbaxxani akka nu teenye jireenya keenya hojjetanne mana madaamii keessatti akka nu teenye bultii keenya godhanne jaalalaaf garaa nu kutaa jiru egaa kunis lamaan osoo hin taane warra dhufee akkuma wanni xilliqee dhudhamu isaan tun aarsani ara cirfaadhaan mataa ishee keessa naanee ulee dhabe malee uleedhaan ishee dabaddabaanii ture kanaanan ishee qormaam sadheen feeraanii akkati ishiin na gubdeettu beektuum gaa'is innaa maal isiniin jechuun barbaade seeti dhugaa dubbachuuf Abrish na dhageessa yoo ta'e intalli kun jireenya kee keessan siif hin taatu erga kaleessa wal jaalattanii erga kaleessa wajjiniin turtanii otoo si barbaaddi ta'e otoo jireenyuma gaarii siif qabdi ta'e raate ilaalcha gaarii siif qabdi ta'e raate kaleessa addan baatan turtani maal taanaan adda baatanii hamma kan nutu erga ruuttaadhaan barree waggaa dabarsineerra qaata waggaa dabarsineerra kanaafiyyuu eessa dhaqxe ishiin kaleessa eengadda maaliif viidiyoo ishii faana hojjenne erga jireenya ishii faana fedha ishii qabaate ta'e jechuudha kanaafiyyuu ishiin kun siin taatuuni bafutsuum jireenya kee keessa yoo gashiin kana lammataayyuu bakka ishiin jirtu dhaabbatiin tirfi namatti jaallattu dhabsiisuu fi mucaa kee haala malee akka hin guddanne gochisiisuuf adeemaa waan ta'eef jechuudha oduu namaan nagayinati ishii inni akkasuma ruutaan immoo ati saatii kanatti nama hafaana haasa'uutii miti iddoo guddaatu siif mala ture siif ati saatii kana bakka garaatti baatta nama garaatti baatu moju inqibkaabeen hin barbaachisa by the way namni garaatti baatu waa xiqqoo ishii aaraa bakka akkamatti nama nyaakisiisa gaafa garaatti baatan maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuuf hamma ji'a 5 ji'a 6 guutanitti jechuudha hafa kanallee lafa ol fudhu sin godhu sin nyaakisiisa waan si godhu hin beeku dubbii namaa si jibbisiisa yaa ugaa tokko dhukkubbiin hin jira lammaffaa waa baay'ee waan jiruuf jechuudha warroonni garaatti baatanii dabartan beekna waan ta'eef jechuudha sababii kanaatiif mucaan kun saatii kana aaruun qabdu gaafa mucaan kun aartee rakkoodha tokko fayyummaa daa'ima suniitiif illee rakkoodha lammaffaan immoo fayyummaa haadhaatiif illee rakkoodha har'a wanti kun yoo ulfaatee fakkeenya mucaan kun garaatti baatti saatii kanatti wanti garaashii keessa jiru kun wanta wal qabatee nama ta'eeru miti dhiigadha jechuudha gaafa tokkos dhufee achishii darbatu sunis dhufee gaafa ishee achishii darbatu mucaa kanarraa rakkoo gahuu hin danda'a sinii gala miti dhiigadha waan ta'eef gaafa achii darbatan garaashii kun socho'uu danda'a gaafa akkas godhan garaashii kun socho'uu danda'a gaafa kanammoo rakkoo cimaa ishiirraan gahuu danda'a jechuudha mucaa kanarraa tokko fayyummaa haadhaatiif illee rakkoodha lammaffaan immoo daa'ima suniif illee rakkoodha jechuudha sababii kanaatiif ruutaa bakka dubartoonni ciqicidhee akkasii qaban dhaabbachuu hin qabdu jechuudha galagaltee isaan laaluu hin qabdu maaliif isaan jireenya kee jeequuf wayiin siin aarsanii inaaffirraan kan ka'e wanta garaa kee keessa jiru kanallee balleessuuf yaalii godhu waan ta'eef kanaafuu ati immoo inni guddaan of eeggannoo cimaa gochuu qabda safara akkasii dhaabachuu hin qabdu jechuudha waan barbaadanaa godhan isaan beekaa godhu waan ta'eef jireenya kee jeequuf guddina kee gara funduraa ilaalanii akkas waan ta'aniif safara isaanii dhaabbachuu hin qabdu jechuudha bakka saatii kana inda'uum eenyuma miti eenyumattuu haasa'uus hin barbaachisu siin jechuudha isaan warra oduu wanni baatanii deemanii miti jechuudha viidiyoo hojjechuu barbaadan mataa isaaniitiin haa hojjetaniini viidiyoo eenyumtuu hojjechuun barbaadamu ta'e mataa isaatiin hojjechuutu barbaachisaadha malee namarratti wanni jedhanii miti kan hojjetan jechuudha kanaafiyyuu siin saatii kanatti
kunuunsa guddaatu waan si gaafatuuf of eeggannoo cimaa taasisini. Ati fayyummaa keetii illee fi yoo yaadda ta'e fayyummaa dhala keetiif illee yaadda yoo ta'e tokko aaruun qabdu lammaffaan immoo lafa bakka daddarbaa fi wajni jiru dhaabbachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu kun sirraati waneela abdii guddaa qabna akkati immoo daa'ima godhatte ililililil jechaan immoo jettu immoo guyyaa tokko nutis ililililil sifaan akka jennu jechuudha. Kanaafiyyuu biliis of eeggadhu siin jenna. Asumaan immoo dhaamsiinanii isinii qabu jechuudha. Warroonni la YouTube hojjettan social media kanarraa abbaa manaa keessa wajjin hojjettan yabirree nama milaachu ya unet nam tokkittiin keessan jechuudha. Abbaa manaa keessa inni hojjettu faana yoo ta'e dubartii tokkitti fiddanii gidduun gashina. Dubartiin gaafa duraa sitti hiriyyummaadhaaf jettee dhuftu booda geesset gara biraatti jijjiirti. Adaraa keessan warri funduratti dhirsa keessan faana hojjechuudhaaf karoora qabdanis yoo hojjettan isa faana hojjedha an kanaan achi dhiisaa nama biraa faana hojjedha akka inni viidiyoo irratti hin baane keessattuu namoota babbareedaa kan taanaan ijoo baay'ee kiyyoo kiyyeessee isin eegaa. Sababii kanaafuu nama biraa faana hojjedhu dhirsa kee gadi hin baasiin maal goota reessirraa fudhatu jireenya keessi gochuudha. Kanaafuu adaraa keessan jabaadhaa. Warri wajjin hojjechaa jirtan immoo eegaa seeraan jabeessii qabiini qabaa tolchadhu malee jechuudha. In ulfaata. Inni baramaa kun in ulfaata. Asii shirri guddachaa dhufti kaleessa nafaana jiraateera idiiteriin toreera. Sunis fuutee footoochi kana bartee kanas fuutee footoochi kana bartee idiiteriin toreera jetti hundi ishee. Kaleessa na wajjiniin ture jetti. Maarree akkas taanaan ikkoo hunduma faana hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun jechuun jireenya walii diiguudha. Walirratti gufuu ta'uudha guddummaa wal dhoowuudha waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha. Gaadhaamsa koosa kanadha. Viidiyoon koo anarra qabadhee dhufe waan baay'ee na aarsiif jechuudha. Osoon bira jiraadheen himee kanaan ishii laxxafadhee yaadee ture. Garuu maa gochuu hin dandeenye na arruuttaa immoo jagnaanesh yeunet yemmer jagnaanesh. Kanaafuu jabaadhu ammallee jechuudha. Injifannoon kee ittuma fufaa yoo ishiin diddeemmoolaa. Wanta ergatti qabadhuudha boqqolloo wayii qabadhuudha qimmataa ishee keessa qaa godhiini gaafa sun hin teessi gadi. Dubartiin ulee malee hin jaallattu uleen immoo subee malee wanta balleessu hin qabu jedha Oromoon. Kanaafuu akkana isiniin jedhaa gaayis waan na hordoftaniif galatoomaa har'a ulee cirfaatiin dhugnee jirra. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa like subscribe naa gochuu hin dagatina. Indahum immoo share godhaan natsiimo natsi jettan kana biraan nagaa hulettanya እንዳደርሲ sinjetteeti jedhan amaarinyaan kunis inda dhibaanii waanuma godhu aareedhuma malee na turtii gaarii na qabaadhaa waan daawwattaniif galatoomaa viidiyoo biraatiin nama waliin deebinutti turtii gaarii bye bye family ko.